dhuunfaarra gabbaanee naasoo akka gabbaanee jireenya nama dhuunfaarraa hin naasoo anama gabbaa'ee ekelee akkasiin jedhu jireenya nama dhuunfaa hin naasoo yoo akka qoosaa wayii taate malee jechuudha akka namni sa'a 24 jireenya namaa importantii isinii ta'e bar importantii anniisaa isinii ta'e enerjii isinii ta'e jireenya namaa sa'a 24 laaquudhaaf rakkattan gaafa jaarsaa jaartii wal gubbaa korsiisuuf isintu boo'e walirraa buusuufillee isintu boo'e ka addaan ba'eefillee isintu boo'e ka wal fuudheefillee isintu boo'e ka wal janajjaneefillee isintu boo'e ka suuraa waliin ka'eefillee isintu boo'e ka wannummaan isin warra miidiyaa kanarraa hin boonneef hin jiru kanaafuu an jechuu wanni dalagu kun qullaa deemuun na gammachiisa taanaan warra isa naa olii kanan sodaatinitti waan isa naa olii kanan ta'iniin alatti ilma namaa eenyu jireenya biyya keessan galu waan isan ta'initti bakka ala balada eenyumaan jireenya kan koo keessaa addunyaa sagala biyya faa bittin jedheen jiraadha faa bittin gisee galgara lafu tokko luka takka garas kaayee luka takka garana kaayee fashi jedhe laal shurbaa kee kana fata agodhe jechuudha ofirraa laal zana jedhe addunyaa tana bakka akkuma waan naa geettee kanatti jechuudha akkuma waan naa taatee kanatti kaleessa eessa jira hadda eessa jira alhamdulillah katanan qabne meeqa jira jedhee akkasitti tilmaame zana ha jedhee rafa gisee achi gabbayee jedhanii kana dhufee waliin kanaan kolfee waliin zana fata fikranyaan lamaanuu akkasitti waliin hin kolfan shaa haa jedhe gisee mana kiyyaa galee gara mana kiyyaa galee rumate agas jireenya private nama waliin qabu hin qabu dhuunfaa nama lamaan waan akkasiisan hin qabu neebar way dhiiraa waliinis way dhalaa waliinis so jireenyi kiyya bakka jireenya ifa galaa ta'uu baate jireenya private waan akkasiisan qabaadheeti yoo tana asin jiru qaatareefi kiyyaa gubate qaatareefa kiyyaa gubdan bismillahirrahmanirrahim waa meeqa dabarsee as gahe an kanaa bare yaa rabbi jaarsa online raana qabu jaarsa online raana dhoggunatti hin qabi wanni jedhuuf kanaaf bar tiktokii kan irratti sinti makaraa wusti nu asaalaf kutine sinti makaraa wusti wanni meeqanaan jedhame balaan meeqanaan jedhame bar feemasoo godhanii akkasa godhanii uf jajan gisee isin jettan kun dhagaa meeqa liqimsinee hicciitii meeqa dingaa meeqa liqimsinee bar rasaasni meeqanuuti darbamee qooshaan meeqanuuti darbamee wanni meeqanuu jedhame as geenne bar feemasummaa tana silaa osoo tolteeti jechuudha akkanatti ittiin uf jajuu qabnaayyuu gisee tokko gisee laal akkanatti jechuudha maaliif jennaan wanni meeqanuu jedhame jechuudha dhagaan meeqanuuti darbame dhagaa san teessoo kana godhee irra taa'aa jira anfaati teessoo kana godhadhee irra taa'u jira dhagaa san teessoo kana teessoo nagalaa kun teessoo laal mallaqaan bita osoo hin taane dhagaa isin natti darbitan dhagaa isin natti darbitan dhagaa isin natti darbitani teessoon kun sheekitu narraa hin dubbanne moo qeesitu narraa hin dubbanne moo eenyutu narraa hin dubbanne waa meeqanaan jettanii waa meeqa giiftii kan nu kennu ka biraa kan nu arrabsu ka biraa takka warri giiftii nu kennu guyyaa takka nu arrabsee hin beeku diimaa gurraacha isaa kan hin beekne ka sagalee isaatu yookaan guyyaa takka hin dhageennetu dhufeetiin asirratti $300 $400 nu kenne deema guyyaa takka waan nun jedhee hin beeku tama birooti kun sadaqaa sadaqaa sadaqaan maan sunuu nama seentuuf qabdi bar nama hundaan seentu sadaqaan ta'u nama meeqatu afatee taa'aa oolee jechuudha sunuu osoo hin argatin kama manaa qabduunuu baatee namni sirraa bitu hin jiru tokko bar kama manaa qabduun baatee oma manaa qabdu kana fuutee baateeni gabaa keessa namni sirraan bitu baadhattee galtuuntu jira sadaqaa kadhachuuf bahee garuu si'ii gurgurataa baate sanii olitti argatee ka galu hedduu jira kana garaagarummaa amma tiktokii maqaan irratti hundi kennaa jijjiguma fayyadamnaa bar nama ana dura tiktokii banee fa'a jiraa bar maali nama 600 horadhe
فولون كي نما كوما دبجاها قال جدي أمو كوما دبجاها نونا جالتشو فولون أقول جدي إنما ملالو ميتان نما كوما تكوتو جرامي دام كوما تككنا كيسا نمني كومني تكو كون هندو جالتي يا أسي ولغا هنجي أكاسي تنبيكا غافا برتا نمني سر يوكا ibiddi si qabatee ibiddi mana qabateeti namni sitti fiige sii birmate hundi bar boo'ata gadda keessaniif siin dhufu bar gariin ka silaaluu dhufu jira gariin ka sii boo'uu dhufu jira gariin ka hatuu dhufu jira gariin ka hamachuu dhufu jira akkasi beekaan amma as keessa gariin ka yuutuubii ofiitiif rakkatee dhufe jira gariin ka eenyuun taggooti waa'ee eenyu dubbatti jedhee dhufe jira gitanii gariin ammoo jaalaluma kiyyaafuu ka dhufe jira gariin ammoo eessa waa shaashiin irraa guutee waa eessa yookaan wanna jettee waa yookaan qaawwa wayii eessaan arginee xiyyaarra kennis iskiriinshuuti goonaaf dhufe. Kana wal beennaa bara. Gaafa namni shanna nu laalulee nutti hin qorru gaafa namni kumnaan nu laalulee nutti hin qorru. Isinii galee akkas. Kanaafuu amma deemaa yuutuubii sabskiraayib godhaa deebi'aame deemaame. Gara YouTube isaanii gara YouTube sana achi imala amma kana booda gahii bakka dadhabe TikTokii kan dadhabe keerii himunan arrabsamu sharrii himunan arrabsamu ka'ee sirbunan arrabsamu taa'ee sirbunan arrabsamu waan biraatiin na arrabsan dabba makiyyaa na arrabsan qabeenyu makiyyaa furdinnu makiyyaa na arrabsan funyaanu makiyyaa na arrabsan fiiltarii yoo taate jaran ani hanne chaayina tu TikTokii keessa gadhiise. Itti fayyadamaa itti akkuma ispeechaaleen jedhaaf daawwannoodha. Ani badiin kan koomaan minaa xaffaa'uut. Maal balleessu? Maal balleessu? Takkaa jijjiirameen beeku ani. Anuma takkaa jijjiirama argitanii. Afaan kiyya ka ani haasawu kuyeeti ture kaayiroo dhufe. Afaan kiyya ka ani haasawu arsitti durii san ta baadiyyaa keessaa san. Argitanii isima san magaalaa illee taa'uudhaan isima san haasawe. Maal balleessan jedhe baxxifaatee mindinnoo. Galgala qarbiitiin ta ilkaan erga asii shiboo kaattee haga asii ilkaan jirutu dhufte galgala qarbiitiin. Galgala qarbii taanaan abibti tiyya gaafan dhala dhubeetta taanaan gaafan dhala dhulu kana ummaa tiyyaa lamaan jidduu turteerta taanaan ati meeqa taataree namni tokko waa hunda beeku waa hunda baruudhaaf biyaasa waggaa afuriiti waggaa shaniiti. Hayaa'aan waggaa 40 hata 45 jechuudha. Na dura jirtaayyuu dubboo eenyutu galgala qarbiitiin jira silaa ati jechuun mootummaa kan kee fixee kan namaa nyaataa harta akkasuma. Eega gaafa dhala dhubee. Mootummaa keessan fixanii kan namaa nyaataa hartan. Ana maganaadha yenee buskut wallaahi billaahi gana qaamni hundi ganaa guutuu na jira. Aananiin guddadhe kaa ganaa bar waa meeqa tos jedhe waame an kana keessa waa meeqa jira isinii fakkaate. Shiroo fi buddeena yookaan ammoo nakimi kana maal isiniin haa jedhu wanta takkas akkasiiti qaama kan koo keessa jira isinii fakkaate. Mirindaa pepsii kookaa kola waan akkanaatisu qaama kan koo keessa jira isinii fakkaate. Habibti tiyya warqiitu jira as keessa warqee beektan ijoolleen qofalee baay'isawwan beektan warqee namni warqiidhaan guddate yoomiyyuu hin jaalu. Warqee jechuudha akka chaayinaatti bakka wannooti Filiippiiniiti jechuudha. Warqii aanan dhadhaa caccabsaa micciirraa sinigalee shakaka halaqanaa kanniintu na keessa jira. Kanniintu na keessaa ol ifaa jira. Kanniintu gana kanniintu na keessaa ol yaa'u jiraan. Wallahi kanniintu na keessa waan bakka dhadhaadhaan jechuudha. Dhadhaa sanuu jinjiraa miti. Dhadhaa shameessa minaamin osoo hin taane dhadhaa ilaala addaannoo kana jechuudha. Bullaafaa jechuudha. Namni bullaafaa itti beektan jirtani. Bullaa nyaatte taanaan jechuudha. Duddi kan kee xagganaa deema. Lafeen kan kee hundi xagganaa deema. Jabaataa deema. Garana nikniks hin jedhu. Sigalee akka ajaa'ibaatitti jechuudha. Anammoo alhamdulillahi rabbii kiyyaa galanni haa galu
Hagayu of sooruu jaaladha waan gaarii kana nyaachuu akka re'e waan gaarii kana waan gaarii kana gizee ijoollee ta'e na xoroshoo maatiidha ijoolleedhaan hangafame maatii kiyya hangafa nama ummaa kiyya abboo kiyya hangafa gaafa isaani ijoolleedha waan nyaataa hojjedhu naan jedhan xoroshoo godhadhe xoroshoo gizee godhadhe hooree yoma xoroshoo san godhayyuu xoroshoo san keessa caccabaa dishaa kiyya san caccabsaa godha dhadhaa tana fuudhee keessatti awwaalee barbaree itti darbeeti gizee isaan taa'aniitiin xoroshoo tana wannoodhaan nyaatan aananii yookaan ammoo taa'aniitiin bunaan dhugan anin tiyalaal aanan burcuqqoo caccabsatti tiyalaal hillim gizee isin nyaattu nan jedhan nyaadha dura yoo isin nyaattan nyaadha uf badaduu kana rabbiin gadi natti kenna uf badaduu kana jechuudha uf sooruu kana rabbiin akkana gannate amma hagas dhufe kana hoo hagas dhufe dirgin billici jedhee uf jaaladha dirgin billici jedhee waan argadheetiin jedhe san bakka nyaatanii fixutti dhabanaan gaafa ilmoo argadheetiin jedhe argadheetti akka ilmoo argadheetti yaada kanuma baran wannummaan heeruma kanaayyuu yaa rabbi jaarsa akkamii natti qabda assaaba keessa jira assaaba haa nyaatullee haa dhugullee rakkoon qabu faxaanyi bakka jaarsa faxaanyi shaqqaaxaa ka oopinii fanii ammallee kan gizee waan namarraan nama waliin kol'uun wallahi ka akkasiisanii manna kophaa ciisu wayyi kophaa wallahi kophaan jannata hin argee miti jara namaa waggaa lama keessa jira bar wallahi jireenya kophaa jechuun jireenya jannata ufin gattuyyuu jireenya kophaa keessatti anama kophaa jira uf eega sa'aatii badaa manaan bahu sa'aatii badaa manatti hin galu sa'a badarra manarraan bahu sa'a badaa manaa kiyyatti hin galu sirritti uf eega sirritti kophaa jirtii jedhanii yookaan wanti tokko baqa sirritti uf eega qeerrishaa kiyya weelkaam jabaa ko'a sillaasiise anaa simannaa ta'a bar rabbumatu iyyuu si jaarmaan kaayee ana kaayiroo kaayee malee anaafati walumaa taana garuu wayi dhoofsee kana qabsiiftaa rabbi jedhe ambar maamad ani tumbar rabbiin kiyya lubbuute san bar qilleensa na godhe maaliif jennaan maamadoo gibbida guurdaan kunillee haadhatii sibiiluma ol baadhatee gaddeebisu san ta'e wayi lafa na qabsiisaaf waan jedhu wayi innaan ta'e yoo xiqqaate gara waggaa kuma takkaa jiraachuu fedhaa yaa rabbii kiyya bakka jiru situ beeka fedhu googilii jiraataa fedhu yuutuubii jiraataa bakka jiraate bakka inni jiru simatu beeka fidi bakka fidi haa dhufu googilii illee yoo jiraateetiin jedhe taa'u googilii keessa sarchi godheedha numa heeruma haga waggaa tanaatitti karaa gadin dhiisa haga waggaa tanaatitti nan dagatinaa isin hin dagadhe haga tanaatitti ሰዓትي ተካፈል እንዴት ነሽ? አይ እንዴት ነሽ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዲክላይን እንዳላረግብሽ ነው የተቀበልኩሽ። ማታ ልክልሻለሁ፣ ስራ ቦታ ነኝ። እሺ ችግር የለም። እኛ ታቆቅ ወጋፍ መተካ አማ ዮም ሄርሞ የዘዘተን ድደሚ ሰዴ ከሰን ሄርሞ ገና ተበደን ቆፍኔ ወላሂ ጀራ ገና ተበደን ቆፍ ገና ተበቹ ሄደ ገና ተበደን ቆፍኔ አማ ስፖርቲ ተኮሌ ራፌ ጅራት ደቤ ኢንሻአላህ ስፖርቲ ሰንትሌ ደቤ ዲቆሲ ሸቀጥ የቹ ነበርባቺሳ ስፖርቲ ሰንትሌ ደቤ ሸቀጥ የደ ችግረ ካላል ቦዳ ድደሚ ሰዴ ከሰ ሄርሞ harargee galamoo shawaa gala garuu lamaan tana keessa liqinfamuun kiyyan oolu isin oolma kaayadha bakkee ani itti liqinfamu harargeedha yookaan shawaa yookaan baale sadiin tana keessaa bakka wayitti liqinfamuudhaaf
qophii na barbaachisu xumuree jira dhugaa. Qophii na barbaachisu. No arsii miti laa arsii miti. An arsii osoo heerume hedduu natti tolaa. Jedhamu bakka qalbiin tiyya jaalattu. Bakka qalbiin tiyya jaalattu. Daantee harargeen namatti tolaa utullaa harargee wayya aadaa isaanii. Wayya aadaa isaanii. Bismillaahi harargee moo siree ammayyaa yaa siree ammayyaa gisee isaan jedhan kana laal miira wayitii si dhagahama bakka uttaali si godhe. Wallaahi galatoome maayii oromiyaa too thank you lubbuu. Nante taaf koppaleen kisheer godhaa. Deemamee yuutuubii kee sabskiraayib naa godhaa nante diraamaa garagaraa irra hojjechuu hedaa. Wallahi diraamaa ajaa'iba kan irra hojjechuu hedaa yuutuubii kiyya. Deemaa yuutuubii kiyya baalee gali lubbuu. In dubbadhaa ishi. Deemaa wanna godhaa yuutuubii kee sabskiraayib naa godhaa tiktookii kiyya kana jala gasseenaati. An hordoftoota nama 600 tiktookiin qabadhee yuutuubii kiyya ergaban ji'a 2 moo akkam ji'a 2 moo 3 hanga ammaatitti wanna godhachuu hin dandeenye. Nama kuma takka argachuu hin dandeenye yuutuubii kiyya. Tiktokii kiyya jala jira dhaqa sabskiraayib naa godhaa.